Maqaan koo Addunyaa Laggaseen jedhama. Kan irraa dhufe godina Lubbaaboraa aanaa Argisaatti irraa dhufe. Gaarummaa Waaqayyoo godhee kan iddoo kanatti dhugaa ba'u dhukkuba gurguddaa lamaan dhiphachaa ture. Dhukkubni ittiin dhiphachaa tures tokko dhukkuba kintaarotiiti. Dhukkuba kintaarotii kana mana kiimitti simachuu nan sodaadhe. Sababiin mana kiimitti himannee fi mana kiimii hin mura jedhanii haasa wal baay'ee gurraan nan dhagaasa kana. Dhibeen kintaarotii kun waggaa 20 ol narratti lakkaa'e. Ittiin utuun gidirfamu bara 2013 ji'a dhumaa keessaa iddoo kana dhufe guyyaa roobii. Kintaarotiin kun na dhiiga yeroo baay'ee yeroon hin bakkee ba'u immoo miiga raakootii hundumsaa na ba'a. Sa'aatii 2 oliin irra taa'aa bakkee ba'u. Yeroo hundammoo na dhiigaa alan sireera ciisu sooftii kukkuteen sireera keewwadhee ittiin oftii xaraga. Guyyaa gaafa iddoo kanaa dhufee zayitii dibataa waldaa araaraa kanaa bitadhee galeeni iddoo kintaarotiin kun ittiin dibadhe. Guyyaa gaafa sanaatii kaasee Waaqayyo dhibee kintaarotii kanarra dhaabee kanaaf baay'isee guddisee Waaqayyoon galateeffadhaa isinis Waaqayyoon naaf galateeffadhaa. Amma fayyuun keessa waggaa meeqateera? Fayyuun koo amma waggaa 5ffaadha. Ergasii amma ammaatti nagaa keessanii? Nagaa kooti Waaqayyoof galanni guddaa ta'u. Ammallee itti dabalaa gooftaa keenya isa jiraataadhaaf galata caalu Yesuusiif. Akkuma anaa dhibee mataa ba'uu kan bara dheeraa irratti lakkaa'edha. Dhibee mataa ba'uu kanaaf immoo manni qorichaan hin naqin hin jiru. Dhuma irratti hospitaala mattuu gaafa naqu hospitaala mattuu dhibeen mataa ba'uu kun qorichaa wajjin wal bare waan ta'eef jimmatti liiverii sii goona naan jedhan. Ani jimmatti liiverii sin fudhadhu jedheeni galee yoon waamames yaa Kiristoos mirga keenya hin dhowwatin. Fayyisuuf immoo guyyaa naaf qabda guyyaa keenya eeggadhanii nuti an taa'u mataan ba'uun kun guyyaa tokko narraa dhaabbatee hin beeku. Halkan guutuu isaa siree koo bukkeetta bidanaa qabsiisu. Bakka inni isa kutanii namooti baay'een bakka isa beektuudha maciittan maalanitti mataa koo kanaa gubu. Akka warra ammoo wayii keessaa na wacuuti gaafa natti ka'u guyyaa tokko hundaa'uun du'eeyyuu natti bu'anii turan. Isa kanas gaafa faanni koo as ejjete kaasee Waaqayyo dhibee kanatti na fayyisee kanaaf ani Waaqayyoon galateeffadheera isinis Waaqayyoon naaf galateeffadhaa. Akkuma kana immoo zayitii waldaa araaraa kanaa bitame fudhadhee galee saa dhiiga fincooftu gaafa liqimsiisu saa dhiiga fincooftu sunis dhiiga fincaa'u seerraa bilisa baatee saa nagaa naa taatee argamtee kanaafis Waaqayyoon naaf galateeffadhaa. Akkuma kana bara baay'ee araddaan koo maseenee ture zayitii dibataa sii fudhadhee galee araddaa kootti naqee Waaqayyo araddaa koo zayitii dibataa kanaan daatee naaf eebbisee isa kanaafis Waaqayyoon naaf galateeffadhaa. Akkuma kana immoo yeroo baay'ee hojiidhaaf nan carraaqaa waa tokko galanaan gaggalchaa saas bideenan gurguraa hojii kana nan nagadas jedhee shaakalaa baay'ee hin milkaa'u baay'ee nadhaba malee baay'ee hin milkaa'u. Utuma jedhu ji'a 3 darbe keessaa raajii namni Waaqayyoo abjuudhaan dhufanii Waaqayyo balbala kisaaraa sirraa cufeera. Kanaan booddee kisaaraa hin hojjettu siin jedhe Waaqayyoon jedhetti dubbatan gaafa sanaa kaasee Waaqayyo eebbaa addaanatti jal'isee isa kanaaf guddisee baay'isee Waaqayyoon galateeffadhaa isinis Waaqayyoon naaf galateeffadhaa. አቶ አዱኛ ለገሰ የመጡት ከሂሉ አባቦራ ከአርጌሳች ሲሆን ምስክርነታቸውን እንዲህ በማለት ሰጥተዋል። እኔ ከ20 ዓመት በላይ በክንታሮት በሽታ በጣም እቸገር ነበር። ይህ ክንታሮት በሽታም ደግሞ ወደ ውጭ እየወጣ እንዲሁም ደግሞ እየደማ በጣም ያስቸግረኛል። መጸዳጃ ቤት ሲሄድ እንኳን 2 ሰዓት እቀመጣለሁ። በጣም እጨነቅ ነበር። ለዚህም ደግሞ ወደ ሐኪም ቤት እንዳልሄድ ኦፕሬሽን ያደርጋሉ የሚል ወሬ ሰምቼ ይህንን ደብቄ በራሴ እቸገርበት ነበር። ቤተሰቦቼ እንኳን አቁም ሲሄድም በሶፍት እየጠረኩኝ እጠቀማለሁ። እንዲሁ ከ20 ዓመት በላይ ከተቸገርኩኝ በኋላ ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን መጣሁኝና የተጸለየበት የአራራ ዘይት ገዛሁኝ። ያንን ዘይትም ደግሞ ተቀባሁኝ። ይህ ክንታሮት ያን ዘይት ከተቀባው በኋላ ሙሉ በሙሉ ከላይ ላይ ተራገፈ፣ ዳንኩኝ። አሁን ከዳንኩኝ 5 ዓመት ሆኖኛል በማለት እያመሰገኑ መስክረዋል። እንዲሁ ደግሞ እኔ ከህፃንነቴ ጀምሮ ራሴን ካወቅኩኝ ጀምሮ በራስ ምታት በጣም እቸገራለሁ። ለዚህም የተለያየ ሐኪም ቤቶችን የግል የመንግስት እጃለሁ። በመጨረሻም ደግሞ ሪፈርም
ተደርጌያለሁ። ይህ ብቻ ሳይሆን የባህል መድኃኒትም ተጠቅሜያለሁ፣ ግን ልተወኝ አልቻለም። ይህም በዚህ ለብዙ ዓመታት ከተቸገርኩኝ በኋላ በተጸለየበት በአራራ ዘይት ያንን ስጠቀም የራስ ምታት ሙሉ በሙሉ ከኔ ላይ ተወገደ፣ ዳንኩኝ። እግዚአብሔር ከዚህ ማድኖኛል በማለት እያመሰገኑ መስክሯል። እንዲሁም ደግሞ ላሜ እንኳን ሽንቷ ወደ ደም ተቀይሮ ታመመች። ለዚህም ደግሞ ዘይት የጨመርኩላት የተጸለየበት የአራራን ዘይት ከጨመርኩባት በኋላ እሷም ዳነች። እግዚአብሔር ይህንንም አድርጎልኛል። ይህ ብቻ ሳይሆን ማሳይም ደግሞ አልተባረከም ነበር። ከዚህም በፊት በጣም ያስቸግረኝ ነበር። ይህን የተጸለየበት የአራራ ዘይት ስጨምርበት ማሳይም ተባርኮ ጥሩ ይል ከዛ ማስገባች ያለው እግዚአብሔር በዚህም ባርኮኛል። እንደውም እኔ ስራ እሰራለሁ፣ በንግድ ስራ ላይም ተሰማርቼ የተለያዩ ንግድ ስራዎች እሰራለሁ፣ ግን ስኬታማ አይደለሁም። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታዬ በህልም ታይቶኝ አንተ ክሳራ መንፈስ ካንተ ተሰብረዋል፣ ስኬታማ ትሆናለህ አሉኝ። ከዛን ቀን ጀምሮ በንግዴም ስኬታማ ሆንኩኝ። እግዚአብሔር ይህንን ሁሉ አድርጎልኛል። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታዬ እግዚአብሔር ባርካቸው በማለት ባርኮ የተደረገላቸውን ነገር መስክሮ እግዚአብሔርን አመስግነዋል። እኛም ለዚህ ሁሉንም ነገር ማድረግ ለሚችል ኢየሱስ በጭብጨባና በእልልታ ክብር እንሰጣለን።